nu dubbifteetti Yordeen macaafa moototaa isa lammaffaa 8 amma 17tti gaaf tokko Elsaa'iin gara mandaraa Shuuniim dhaqee dubartii soorettii jedhan King Jamesiin abbaan gammachiis all other language or translation says great woman. No, little, not much. Great woman jedhaniiku dubartitti guddo jedha. Isaan kun garuu sooretti jedhanii kan. Dubartitti soorettiin tokko achi turte isheen akka inni mana isheetti buddeena nyaatuuf isaa giddisiifte. Ergasii inni yeroo karaa sana darbu hundumaa yeroo maal godhu hundumaa yeroo karaa sana darbu hundumaa buddeena nyaachuudhaaf ittiin godha ture. Dubartittiin abbaa manaa isheetiin namichi yeroo hundumaa karaa keenya darbu kun maal godhu kun darbu kun nama qulqullaa nama Waaqayyo akka ta'e ani beeka. Kanaaf bantii mana irratti kutaa xinnoo isheen ijaarraaf isa keessa siree gabatee barcumaa fi ibsaa keenyaaf inni yeroo gara keenya dhufu hundumaatti achi keessa buufachuun in ta'aaf jette. Achi keessa maal gochuun? Achi keessa buufachuun in ta'aaf. Gaaf tokko Elsaa'i achi goree kutaa bantii mana irratti ijaarameef sana keessa in buufatee kadhan. Hallelujah. Barabaraan mootiidhati. Dubbiin kee jiraataadha. Dubbiin dabarree. Dubbii bara hundumaa mo'ee jiraatu. Sagalee jireenyaati. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin sagalee jireenyaa kanaa gara koof gara obboloota kootiitti ergi. Nu biraan darbin ergaan atarraa naaf obboloota kootiif qopheessite maqaa Yesus Kiristoosiin nu argatu. Anis akkan dubbadhu dadhabbiin koo akkan dhowwine maqaa Yesus Kiristoosiin na gargaari. Maqaa Yesus Kiristoos Gooftaa keenyaan ameen. Lakkoofsa 11 gaaf tokko Elsaa'i achi goree kutaa bantii manaa irratti ijaarameef sana keessa in buufatee jedha. Maal godhaa ture? Balbala sanarra darbaa ture. Erga bantiiwwan sagannati jedhamu bantii manaa irratti beezimentii miti, lafa jala miti. Erga bantii manaa irratti iddoon ijaaramee qophaa'ee gabateen xarapheezaan ibsaan erga achi kaa'ame sireen erga achi kaa'ame booddee ol galee achi buufatee. Mee achi buufateedha? Mee jedhame? Yesus Kiristoos abuufatu moo adarbure? Abuufatu moo adarbu? Nu bira darbi tun ta'in mana keenya abuufatu. Waa'ee dubartittii kanaa she is great woman ittiin jedha. Lakkoofsa 14 irratti dubartittii guddoo yookiin immoo sammuun ishee guddaa. Erga kun ta'eefi booddee Elsaa'i yeroo hundumaa balbala ishee irra darbaa. Gargaartuu isaa Giyaaziin fudhatee achirra darbaa. Yeroo hundumaa darbaa balbala ishee irra. Kanaaf gaaf tokko teessee namichi balbala keenya irra darbu kuni nama Waaqayyo akka inni ta'e ani beeka itti. Nama attamiiti? Nama Waaqayyo akka inni ta'e ani beeka itti. Nama Waaqayyo maaliin barte laata? Himataa deema moo
odeessaa deemamoo maaliin barte laata akka nama waaqayyoo ta'e qulqulluu nama waaqayyoo akka inni ta'e ani beeka maaliin barte laata erga kana jettee booddee yaada dhiyeessite abbaa manaatti maaliif iddoo olaanaa irratti mana keenya irratti mana ijaarruuf nuu gararraatti maaliif mana ijaaru nama kanaaf baajeta keessaan qaban garuu warruma baajenni ba'e manna ijaaramuu nuun olitti sireen acha kaa'amu marcumna acha kaa'amu xarapheezaan acha kaa'amu ibsaan acha kaa'amu jetteenidha addoo olaanaa addoo ol ka'aa qopheessinaaf jette achi kaa'aniif nama qulqulluu kana nama waaqayyoo indaraasee waaqayyoo yookiin bakka bu'aa waaqayyoo kana hin boqochiisan egaa ol gashanii maqaan waaqayyoo ulfaatu ol galee taa'ee hirkatee maal godhu dubartii kanaafi jedhe mee waamii hangaafadhaa jedhe maal sii goonu mootiitti sii himu moo ajajaa waraanaatti sii himu maa inni rakkinni kee waan ati feetu maa inni naan anumaan barbaadu saba koo gidduu buufadheeraa jette anumaan barbaadu ittiin jette paragraafii kana dura isa jiru 107 isa jiru keessatti dubartii idaadhaan qabamtee ijoolleen ishee akka gurguraman isheenis akka gurguramtee idaa akka isheen baaftuuf gaafatamte tokko argitu paragraafii kana dura isa jiru paragraafii tokko jira dubartiin kun gara Eelsaa dhattee hin boosseedha kunoo abbaan manaa koo raajii ture nama waaqayyoo ture idaa turra ture hin du'e idaatuun baasin du'e kunoo qabamne gurguramuuf jenna maallaa maltaa innaan maaltu jira mana kee oomtuun jiru cooba zayitii tokko jira etteen dhaaqii qodaa ergifadhu qoodicha fidii mana kee keessa daraddari balbala duduubaan cufi qodaa isa duwwaatti fuudhiiti itti gaditti naqi iyyarsin qodaa duwwaa iyyarsin baay'isiitti fidadhu kottu liqee ergifadhu isheen inumatti gadinatti hin guutanni kuni isa sanatti gadinatti hin guutanni isa sanatti gadinatti hin guutanni mana ishee zayit faaktarii godhe waaqayyo maqaan waaqayyo haa eebbifamu dhattee erga zayiticha hundumaa achi keessee booddee kunoo zayitii baay'ee manaa qaba gaattiin jette gurguriitti idaa kee baafadhu sarraafe mootiif ijoolleen keenya adda jedheenidha nama guddaa akkasii nama rakkina keessaa nama baasu nama gidiraa keessaa nama baasu nama golgaa iyyummaa namarraa tarsaasu mana ishee keessatti simatti dubartiin maqaan waaqayyoo ulfaatu gaalii kottuuti iddoo sii laanneerraa qophaa'eera xarapheezaan qophaa'eera sireen qophaa'eera ibsaan hundinuu qophaa'eera ol gali ittiin jetteedha maqaan waaqayyoo ulfaatu hin nu beekaa nan barbaachisu maal meeqa kaffalluree maal goonureen hin jiru ol galeessa tad jedhee yeroo hundumaa nyaachifti harka isaarraa nyaata ture harka isheerraa yeroo achirra darbu nama waaqayyoo warra simatan nama waaqayyoo warra keessumsiisan achi booddee maal sii goonuu naannoo gosa koo keessan ta'a saba koo gidduun jira Gehaazii waame gargaartuusaa isa isaa gargaaru maal goona dubartii ana waan guddaa manaanuu goote maal goonu ennaan gooftaa koo isheen ilmoon qabdu dhalan qabdu meedhe garuu baamana lolloomeerette jirtuu jaran maalin qabdu dhalan qabdu abbaan manu garuu maal ta'eera lolloomeera difekti wayii jiraachuu isheetti naawaami jedhe kottu jedhe dhattee fuula isaa dura jaajjiteedha allamaanu dhattee fuula isaa dura dhaabatteedha akkasitti waggaarraa mucaa ilmaa kaasutti baatta'edha maali gooftaa koo nan sossobinati nama waaqayyooti eessaa ba'a maaloo gooftaa koo nan sossobin laman dubbanne inni kanuma ga'e
akkuma namni Waaqayyoo jedhe waggaa sanatti mucaa ilmaa kaasuutti kenneefedha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo inni keessumsiifamu yeroo hundumaa rakkinatu mana namaa keessaa gadi ba'a. Yeroo ol galu yeroo hundumaa maseenummaa gadi ba'a. Ol gallaan dabballiin taa'u Yesuus. Ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraataa rakkina gadi baasa. Gidiraa gadi baasa. Isa bareeddu lafa si ilaashise gadi baasa Yesuus. Keessumsiisaasin. Mul'ata boqonnaa 3 irratti ala dhaabaddeeni nan rukutaa eenyuyyuu yoo sagalee okkee dhaga'ee balbala naa banee ittan ol galaa nyaata isaa wajjin nyaadha innis naa wajjin nyaata jedhe. Soorsiin nyaata kanaa eewu bira abbaa manaa moo keessummaa banameef yollitu akkana bira jira? Soorsiin nyaatichaa namicha abbaa manaa galaafachuuf jedhamoo namichuma saalaa balballi banameef ol galu kanatu nyaata provide godha. Ifaadha waan. Eenyuyyuu sagalee koo dhaga'ee yoo naa bane ittan ol galaa. Nyaata naa wajjin nyaata jedhe. Ati balbala irraa bani malee isa nyaata buusa qaba. Balbala irraa banuu duwwaa. Resourcin hundumaaf sourcin isadha. Haleluuyaa. Qabeenya lafarraatiif isa waaqarra isa lafarraatiin akka cirracha galaana qarqaraa guutuudha harka isaa jiraataa keessa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Ameenii karaa kanaan dhagaa asuma guruu laata. Attamisin. Ana hundumaaf lallabaa qixxee dhaabe. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bananii warri gashan warri balbala irraa banan waan guddaa ta'aaf balbala banuu duwwaa miti dubartiin kisaaraa baay'eedha. Waan isa barbaachisu hundumaa guuttee boqoddu gaa'ette. Hin boqotte gaa ol galee Yesuus ol galee haa boqotu. Maa darbada ala keenyarra maa marmaara ala keenya maa darba maas darba maa goomjaa balbala jireenya kee banii ilmi Waaqayyoo ol galee keessumsiisa. Waan nyaattu harka isaa guutee fidee dhufa. Haleluuyaa. Maaltu ta'e dubartii kanaaf isa keessumsiisuu isheetti maaltu ta'eef waan sadii ilaalla. Waan sadii inni jalqabaa lakkoofsa 12 irratti waggaa har'aa kunoo mucaa baatta kaasuutti jedhe. Inni jalqabaa akkuma ol galeen mana isheetti ol galeen kan inni ittiin abdachiise kan inni ittiin dubbate kunoo waggaa har'aa ilma baatta kaasuutti jedhe. Akkuma sila jedhe gaa maseenummaan baanaan production tollite gaa productive nama taasisa Yesuus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubartii tokkotu edha nan dubbise ta'e namarraan dhaga'e ta'e hin beeku tureera. Dubartii tokkotu ilmi ishee baay'ee mana barumsaatti tooppii ba'e. Kun mootii bira ga'e. Dubartittiin kun haadha hiyyeessaati homaan qabdu mucaa tokko qabdi. Mootichi dhaga'eeti waamaa jedhe. Jirtu? Achi booddee maal akkasii godhu feetaa jedhin mootichi. Mana koo haa dhufu mootiin jette. Maal gaafattu hoo mootiin isin affeere isinii? Maa jette? Maal sii godhu waan ati barbaadden sii godhaa maal feetanna maa jette? Mootiin mana koo dhufu jette. Achi booddee awuraajjaatti himamee kiflaa gariitti himamee mootiin mana dubartittii yeetti sana dhaquuf jedhaa maal wayyaa jedhame. Qaxaroo qabsiifattee deemte. Magaalaa awuraajjaa isheen jirtu ibsaan hin galle. Karaa mana isheetti kan geessu karaan hin jiru. Mana namni mootiin keessa taa'u miti namumti xinnoo akkuma koo xinnoo ishee uffatu lafa taa'u hin qabu. Maal taate dubartiin hin maraatte moonnaan geeddarii yaada kee mana naa ijaari jedhi jennaan hin barbaadu mana itti. Maal malee haadhuuf mana koo
carranaa kenneera haduufu mana koo haduufu mana keessan achi booddee maaltu ta'e gaamma magaalaan sun rakkinaan karaadhaan rakkina qabaa ibsaan rakkina qabaa iyyanii ursanii kadhatu sababa dubartii hiyyeettii kadhaa tolte sana waaqayyo kadhaa nu haa tolchu qunxilii kadhanna yeroo baay'ee waan tokko follosinee kadhanna namni mitire waan tokko irraa follosine kadhanna maarraa follosita mootiin galu mana keetti mootiin dhufu mana keetti innoo michooti isaaf jedhee ulfina isaaf jedhee waan si barbaachisu hundumaa guuta mana keetti innu beeka dhufuudhaaf qixee sana uraajjaan kiflaa gariin karaan hin ba'e gamaaf gamanatti konkolaataan kan irra deemu dukkana keessa ta'a mootiin ibsana galu magaalaatti ibsaa gashiiftee karaan ba'ee mana dubartii kanaa moo mana hiyyeessan attamitti ni ta'e viillana ijaaramu manni ijaaramee karaan ba'ee ibsaan galee mootiin xenneqaa mana dubartitti dhaqe haleluuyaa galanni ta'uusaaf kanaaf obboloota ko mootiin moototaa ola galu jedhe Daawit faarsaa 46 mootiin moototaa ola galu balbala banaa eenyu mootiin moototaa waaqayyo waaqa maccaati mootiin moototaa jedha balbala banaa inni ola galu obboloota ko balbala banaa inni ola galu keessumsiisaa Yesuusiin akkuma kaleessa galgala ragaa turre dubbii waaqa keetti inni ola galu yeroo inni ola galu taraatti አትቀርም የነገስታት ንጉስ በቤቲ ከተስተናገደ inni mana keetti ol gale nama tarantat ኢየሱስ ilmi waaqayyo mana kee jira taanaan guutummaatti mana keetti keessumsiisaa jirta taanaan taraasin taasisu Yesuus maqaa waaqayyo barabaraan kan eebbifame haa ta'u haleluuyaa kanaaf obboleetti ko yeroo tokko waa dubbadheera jarreen sadan tokkotu garmanana jara tokko dhaqeede tokko maqaan isaa badhaadhummaadha habt tokko immoo jaalala tokko immoo ulfinaan isin jedhe attam jirtu jedhanii manan koo akkaanii ani badhaadhummaadha ani jaalala ani immoo ulfinaa eewun simattaa abbaa manaa kee waamii jennaan aha badhaadhummaa simannaa itti abbaa manaa kee waamii kannaan innoo manan jiru jennaan aastee nyaala kan amma inni dhufutti isa wajjin disaayidii godhaa murteeffadhaa jedha hinnu feebbaan mana eewoo lagalu eewun ol gashitu sin gara keessa itti deebi'u eewoo lagalu mucaa qabu eewoo lagalu badhaadhummaan ol lagalu koo itti mucaan inni immoo ulfinna galuudha abbaan manaa ulfinna galuudha ulfina barbaada dhiirri yeroo hundumaa ulfinaaf du'aam sini galee injirtanii ulfina isaatti buunaan abbaa manaa yookiin immoo dhiira innumti luusuu fakkaatu urgufatee ka'achi sini galee innumti luusuu fakkaatu urgufatee ka'a na cabsiteedha nan cabe shan keessaayedha utuun cabin kanaaf ulfina barbaada dhiirri yeroo hundumaa mucaan maal gootu ulfina maal gootu badhaadhummaa jaalalli nuuf galu wette mucaan dhaqaa jaalala waamaa gaa'e jaalala olluu galennaan jarri lamaanuu satat jedhanii duukaa kaan maal nama tokko galan jenne utuu ulfina barbaanne ulfini qobaa galaa utuu badhaadhummaa barbaanne badhaadhummaan qobaa galaa lafa jaalalli lixuu kees biraa namnu jedhan jarriidhan sadan wol galan lafa Yesuus Kristos galu hunduma gala jaalalli gal lafa jaalalli galu badhaadhummaan gala ulfinni gala jireenyi gala fayyaan gala waan hunduma wol gasha Yesuus mana dubartii kanaati gadi ba'eegaa maseenummaan haleluuyaa maana sossobda barakoo akka ittan jiraadde maana sossobdaatti hin jette
Yesus Kristos gaaf tokko mana qulqullummaatti barsiisee gadi ba'ee Phexros beenu mana maatii kedhannaa mana maatii isaatti gaafa ollitan isheen ciifte jetti inaaddi ilmi Waaqayyoo mana sana ollite itti maniifedha maal inni dhukkubsattiyo nanni ishee barbadaa biddaatiin guba jedhan harka isaarra kaa'edha achii kaatee keessumsiisutti kaateedha. Haleluuyaa. Isa fayyaa namaa deebisu tol gale isa jireenya namaa kennu tol gale Yesuus ol galu inni ol galaan waan hundumaa isa wajjin ol gala fayyaan ol gala jireenya tol gala. Kanaaf keessumsiisaa hin keessumsiifteniitiin maal sii goonu waa'ee dubartittii jala murree dabarra maal sii goonu maaltu siif ta'u lakkeen saba koo gidduun jira rakkina qabdi moo qabdu dubartiin hirrina qabdi moo qabdu jaran qabdi hirrina keessa hirrina guddaa maseena iseen gaafa itti dubbatu maalo mana sossobda gooftaa koo kunoon taa'ee yaanne mana sossobdaa yeroo baay'ee namoonni baay'ee rakkina isaanii kan hin geeddaramne gudunfaa bara baraa godhanii obbira kaanii taa'u mana isaanii keessa kaanii taa'u inni gudunfaa hiiku gooftaan gooftota dura akka hin dhaabanne garuu namoonni baay'eedhaaf hin galle gudunfaa maseenummaa mana sossobdaa tossobaa jira miti. Kanaaf namoonni baay'ee rakkina isaanii sirriitti himan moggaafatanii kulbichaadhaan rakkina isaanii waamu asmii kooyidhu dambizaatii kooyidhu mitiire sukkaara kootu natti ka'e kooyidhu koo nurraa cabsalme Waaqayyo maal tan keenya godhe karaadhaa nutti gore nurraa galagalcha Waaqayyo maqaa Waaqayyo ulfaatu. Kanaaf rakkina kan isaanii godhanii odeessu hindu egaa ilmi mucaa isheen ililchitee gammaddee manni ho'ee manni girrigirriin uumamee manni bushaan manni dukkanaan durii ho'ee hindu mucaan qaa'idhe du'e si alaaltu mucaan hafuurri keessaa ba'e. Iddi katteedha dubbii Waaqayyo uffata ishee uffattee abbaan mana lafa maasii jira harree naa ergii nama gargaartu tokkos naa ergitte maaleedhaatti nama Waaqayyo bira naqa maali kunoo sambannoon dhumne maal ejjeta nama Waaqayyo bira maal taate hunduu nagaadhatti hin jette mee hunduu nagaadha jedhame maali maal taata attamitti adeemta maal ennaan maal taate ennaan naa deebisaak maal taate hunduu nagaadha hundumtuu nagaadha du'aa mana keesse inga sangassee deemte mana michaatti to abbaatti yeroo seen itti adeemtu raajii Waaqayyootti namoota Waaqayyootti namni ittiin siqu qoosaatti Giyaaz itti fiigee achi alatti gad darbachuudhaaf yoonni itti fiigu dhiis garaan ishee cabeera caba garaa qabdi dubartiin Waaqayyo natti hin himne natti hin dubbanne waansaa dhiisa dhuftu hin dhufte maal ennaan gooftaa koo mucaa si kadhadheeraan jette maaltu ta'e hin du'e ilmi koo Giyaaz koo ulee koo kana dhaqii irra kaa'i hin kaa mucaan jenna no ani Giyaazin hin barbaadu ulee keessa hin barbaadu malee suma hin barbaadette. Haleluuyaa. suma sa seenaa koo geddare isuma karaa keenatti ol gale Kiristoos siinan barbaade sagantaa qabu hundumaa sarara niitii duukaa qajeele ka'e si'anni galuu mucaan sirraa jorga'ee ciiseera hundumaa gadi baasee afaansaa afaan du'aarra kaa'ee ija isa du'aatti gadi gombisee harka isa du'aarra kaa'ee naqa torba fuuratti baafate mucaan bidik jedhe dhaabateedha. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waami dubartittiin jedheedha. Fudhu kunoo ilma kee deeniidha. Haleluuyaa. Irreen Waaqayyoo, guddummaa Waaqayyoo, jabinni Waaqayyoo dubartii kanaaf maseenummaa namaa jijjiiru garasitti du'aas akka inni kaasuu danda'u agarsiisuu barbaade Waaqayyo.
Ameen ameen. Maseenaaf mucaa kennu duwwaa akka isheen hubattu akka isheen beektu miti akka isheen bartu miti du'aas akka inni kaasuu danda'u akka isheen bartuuf Waaqayyo Waaqni jiraatan hafuura mucaa baase mucaatti hafuura isaa deebise. Haleluuyaa. Yeroo Waaqayyo hardship keessa sin dabarsu Waaqayyo teessoo gaddiise miti. Yeroo hardship keessa akka dabartan ayyamu akka inni galgal dubbataa ture. Yeroo fuudhee fuula kee dura tulluu godhu yeroo fuula kee dura laga galaana diriirsu Waaqayyo sirraa fagaate miti. Akka inni karaa baasu galaana keessa akka bartuuf akka inni tulluu sanarra si utaachisu akka bartuuf Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf obboleessa koo innayin haalli yeroo gegeddaramu haalli gegeddaramaa jiraam. Baay'ee gegeddaramaa jira zaan any time. Namni rafee bulu muraasa. Namni rafee bulu muraasa. Namni rafaan jiru. Yoom banama waraan yoom taaduun dhumaatii yoom taadha baay'een ciise. Da'oo abbaatti kan jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u keessa buufataadha. Ameen. Oolaan gooftaa dinqisiisaa isaa qabdu duboo ishee ala keessee rafti jedhu dhimma hin qabdu. Gooftaa isheetutti gaafatama isheeti. Haleluuyaa. God is in control. Ameen ameen. God is in control. Hundinuu to'annaa Waaqayyoo jala jira. Russian to'annaa Waaqayyoo jala. United States to'annaa Waaqayyoo jala. Kunoo Chaayinaan to'annaa Waaqayyoo jala. Hundinuu to'annaa Waaqayyoo jala jira. Garuu intaa jedhee waan inni dubbate dubbii Waaqayyoo keessaa waan baay'eetu jira. Mul'ata boqonnaa 6 kaasaatti ilaalaa. Boqonnaa 6 keessa kunoo yeroon maatamni sun hiikamu inni sadaffaan wanta ta'u hundumaa nutti dubbata achi keessa. Rakkinni biyya lafaatti akkan dhufu achi keessa garuu ijoollee isaa hin dabarsa Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Inni lammaffaan maaltu ta'e dubartii ana isa keessumsiisutti ni jalqabaa maseenummaan gadi ba'e ni lammaffaa boqonnaa 8:1-2 meemee daagim 8:1-2 boqonnaa 8. Yommus Elsaa'iin dubartii ishee ilma ishee lubbuu itti deebisee jiraachiseefiin beelli waggaa 7 turu biyyicharratti akka dhufu Waaqayyo waan dubbateef ka'ii maatii kee wajjin hamma yerootti iddoo turuu dandeessu dhaqi jedhe. Achumaanis dubartittiin kaatee maatii ishee wajjin gara biyya Filisxeemotaa dhaqxee waggaa 7 achiin teesse. Kanaanis isheen wanta namni Waaqayyo isheetti dubbate in raawwate. Ameen ameen. Maaltu ta'a jedheen? Beela waggaa meeqa? 7. Beela waggaa 7tu ta'a. Ati dhaqiitii lafa barbaadde dhaqii jiraaddu. Sooriyaa yoo barbaadde, Filisxeemii yoo barbaadde, Iraan ishee har'aa kanaan, Asoor yoo barbaadde, iddoo barbaadde neighboring countries jiru achi iddoo barbaadde dhaqii taa'edha. Why solution for this lady only? Hello? Warri kan saba Waaqayyoo miti? Jara jirtu? Israa'el keessa jiraam namichi. Why solution is for this lady only? Lafa barbaadde dhaqii taa'i. Beela dhufaa jira. Beela dhufaa jira. Lafa barbaadde dhaqii taa'i. Maatii ishee fudhattee kaatee sokkiteedha. Nama guddaa kana nama Waaqayyoo kana indaraasee Waaqayyoo bakka bu'aa Waaqayyoo kana ishee keessumsiifteen beela dhufaa jira. Sagantaa baroota keessatti ta'u, sagantaa bor ta'u, sagantaa tanee ta'u disclose gochuutti ka'e Waaqayyo dura isheetti. Haleluuyaa.
Ameen ameen. Namoonni Waaqayyoon keessumsiisan jireenya isaaniitti ol galee gooftaan gooftota guutummaatti jireenya isaanii kontirool godhe Waaqayyo ajandaa barootaa dhibee karaarra deemu bara keessa deemu hundumaarraa miliksaa Waaqayyo daga kuchisiisee jiraachisa. Ameen ameen. Balaa bara keessa deemu irraa si qaba Waaqayyo. Yesus mana kee jira taanaan, Yesus jireenya kee keessa jira taanaan gobaatti sin diru Waaqayyo, du'atti sin diru Waaqayyo sin saaxilu jirtu jaran. Yesus Kristos keessumsiifameera mana keessanitti akka ta'utti. Do you talk to him? Does he talk to you? Sinittaasaa? Ittaasoftu? Jaallatamaadha mini hirribni yeroo baay'ee namatti tolamini? Jaallatan jechuudha sin. Roonga direesii irratti dubbataa jira. Hin jaallatan fakkaata hirribamini? Moo hin jaallatta? Isuma jaallannu kana keessaa follosin ilaannaaf. Ameen ameen. Ittaasaa itti dubbaddaa bara keessatti ajandaa barootaa waan iftaan ta'u waan ji'a dhufu ta'u waan waggaa dhufu ta'u sittaasaa ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraataa Nuh itti jedhe biyya lafaa balleessuufan jedha. Maaloo biyya lafaa balleessuufan ta'a maal cubbuun isaanii cubbuun biyya lafaa inni jaayinatti hin tiraa jedhe Waaqayyo. Asoofiyu yoo si ta'e garuu siin garuu jalaan miliksa jalaan baasa doonii toshadhu jedhe. Maa inni ajandaan ittaan wette biyya lafaa balleessu eewufaa tafa kanaaf hin jiru siin maatii kee malee. Kanaafoo doonii ejjetan ajandaa bara sagantaa baroota keessatti qabu Waaqayyo fuula kee duratti diriirsa. Sittima dingata sirran ba'u jirtu jaran dingata sinittiin ta'u sinittima hafuurri qulqulluun. Ameen. Hafuurri qulqulluun nutti hima dingatan ta'u. In ejjete ka markabasaa ganamas galgalas for 100 years waggaa 500 timee utuu doonii ejjetu waggaa 100 fitee tigali gaayile Waaqayyo liti gaatti jedhee gittim godhe harka isaatiin itti cufedha Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Garaa laafuun numeeraam እግዚአብሔር ለዓላማው ጨካኝ ነው። ከዳቴ የሮ ደንደቡ Waaqayyo badiisatti gadi namatti cufa Waaqayyo badiisa keessatti ያልቃል ትዕግስቱ ያልቃል ምሕረቱ ያልቃል ቸርነቱ hinuma no ittili jedhe gittim godhe cufeedha. Meenu dubbisi boqonnaa 8 tokkoma furitti seera uumamaa 8 mee dhaggeeffadhaa gaa hinnume gabarri itti ol galee mee jedhe dubbisi mee daagime seera uumamaa 8. Waaqayyoon ammas Nohiin horii qeef bineensota warra isaa wajjin markabicha keessa jiran hundumaa yaadate. Maal godhe? Yaadate. Jaran yaadateedha. Nama yaadata Waaqayyo yaadate. Waaqayyo qilleensa lafarra hin dabarse bishaanichis gadi gale. Burqituuwwan callabboo hulaan bishaan bantii Waaqaa hin cufame. Hulaan bantii Waaqaa maal ta'e? Cufame. Ji'a ja'aaf hulaan bantii Waaqaa banaadha. Ardiin banaadha. Gubbasiis bishaantu gadi namma asis bishaan toliyaa. Callabboo amma gagaafa Nohii yaadatu Waaqayyo hin cufeedha ulaa Waaqaa. Isa kontinisni bishaan gadi naqu hin cufeedha. Mee achi kaasii dubbisigaa irra deebii isheen. Burqituuwwan callabboo hulaan bishaan bantii Waaqaa hin cufame.
bokkaan waaqa keessaa roobuu sinittifame bishaanichis guyyaa 150 booddee irraa jalaan lafarraa gadi galaa adeemee in hir'ates. Markabichi ka'ee ji'a 7ffaa isaatti ji'a meeqaffaa isaatti? 7ffaa. Ji'a 7ffaa isaatti markabichi ji'icha keessaas guyyaa 17ffaatti tulluu Araaraat gubbaa in buufate. Eessarratti argameedhe? It's not coincidence. Ji'a 7ffaa isaarratti doonitti erga galanii booddee ji'a 7ffaa isaarratti tulluu Araaraat irratti argame jedha. Achirratti gaatti fufaa dubbisaa hin bane Noohi jedha. Ittaansee lakkoofsa 5ffaan Noohi hin bane kurru gadi baaseedha. Qilleensa iddoo isaatti deebiseedha. Tulluu Araaraat irra taa'a. Hizbiin dhumeera, hizbiin badeera. Siin garuu qarree irratti ol si baasa Waaqayyo. Qarreetti ol bahee achi gadi ilaaluutti ka'e. Bineensota dhumanii, uumama lafarraa dhumanii, bishaan kuufamni hundumarra galagalee badiisa achi gadi si ilaashisa Waaqayyo. Ameen, 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 ameen. Ameen. Doonii kee toshadhu. Iddoo boqonnaa toshadhaa. Isaa 27 yeroo waa'ee kadhannaa barsiisu yaadattu. ሕዝቤ ሆይ የሚቀጠቅጥ ባንተ ላይ ወጥቷል። መንገድህን ሰልል ያደቱ inni roomisiisu inni rokoomsiisu beera dhufeera yaa saba koo karaa kee laalladhu mana kee cufadhu waaqa kee wajjin wal arguudhaaf qophaa'eedha Amoos. Kanaaf obboloota ko tullurra baasee Nohiin qarreetti ol baase Araaraat irratti argamteedha. Araaraat tullurratti qarree irratti ol lama baasa. Warra isaaf abboomaman, warra tole jedhan, warra fuula Waaqayyoo dura ayyaana kana keessa deddeebi'an, ayyaana Waaqayyoo keessa warra jiraatan, mootii moototaa keessumsiisanii mana isaanii keessatti, gooftaa gooftotaa keessumsiisanii warra isaa wajjin jiraatan qarreetti ol baasa. Ilmi Waaqayyoo Waaqa jiraata. Ilaali gadiidha si ilaashisa achi gadi. Haleluuyaa. Jalaa miliksee dubartittii. Jalaa miliksee. Keessumsiisaa ol gashaa mana keessanitti biyya lafaatti ol baasisee agarsiisa gadi. Haleluuyaa. Sadaffaaf isa dhuma maaltu ta'ees dubartii kanaaf sababa isa keessumsiiftanii jalqabaa maaltu ta'een maseenummaan mana isheeti gadi ba'e. Inni lammaffaan badiisa dhufuuf jiru beela dhufuuf jiru jalaa miliksee. Ni sadaffaanoo Balakkoofsa macaa mootusa lammaffaa 8 addoo sila dubbifte 3 majaatti. Dhaggeeffadha. Waggoonni 7 sun yommuu raawwataman waggoonni beelaa erga raawwatee booddee dubartittiin biyya Filisxeemotaatii deebitee waa'ee mana isheef waa'ee maasii ishee mootichatti iyyaa gara isaan dhaqxe. Yommus mootichi Gehaaz nama Waaqayyo wajjin dubbatee wanta gurguddaa Elsaa'iin hojjete hundumaa anatti himi in jedhaanis ture. Gehaaz immoo deebisee Elsaa'iin warra du'anitti lubbuu deebisee jiraachisaa akka ture mootichatti himaa utuu jiru dubartittiin isheen Elsaa'iin ilma ishee lubbuutti deebisee jiraachiseef waa'ee mana ishee fi waa'ee maasii ishee mootichatti iyyachuuf in dhufte. Yommus Gehaaz yaa gooftaa koo yaa mootii dubartittiin ishee kana ilmi ishee inni Elsaa'iin lubbuu itti deebisee jiraachiseef isa kana jedhe. Mootichi waa'ee dubbichaa dubartittiin gaafate isheenis isatti himte. Inni immoo waa'ee dubbii isheetii kanaaf hojjetoota isaa warra gurguddoota keessaa isa tokkoon waan isheen qabdu erga isheen adeemtee kaasee hamma ammaatti bu'aa lafa isheerraa argame hundumaa wajjin deebisii kenniif jedhe abboome. Dhageessanii nani ililcha turis hin ta'e maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Giximximooshin fakkaatu koinsidensiin fakkaatu amma waggaan 7 dhufee barri beelaan dhume biyya isheetti galagalte maatii ishee namni fudhatee qotaa ture.
isheen mootitti iyyachuudhaaf gara mootii yeroo dhuftu Giyaaziin mootiin immoo ta'anii haasa'u. Eeliyaasiin Waaqayyo namoota du'aa baay'ee kaasee namoota dhukkubsataa baay'ee fayyisee nama du'e faatuun odeessu ilaa mucaa dubartittiin ni kaase isheen jedhu dubartittii kana dha isheen dhufaa jirti inni immoo waa isheetti maayira hin rakkanne mootichi hin sobda sittiin hin jenne itti maa ture Giyaaz taa'e kunoo ishee kana dha gooftaa koo lafa koo qe'ee koo maasii koo ennaan dhalasaa wajjin ameen ameen dhalasaa wajjin maasii ishee keessaa kan qotattanii gashattan dhalasaa wajjin deebisaa kennaaf jedheedha. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon keessumsiisuun babarakat laayii barakat eebba irratti eebba si haamsisa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu maseenummaa duwwaa gadi baasa miti. Dhukkubaaf golfaaf tasiboo jalaa similiqsa duwwaa miti. Eebba mana keetti ol gasha Waaqayyo. Jireenya mana keetti galeechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf obboleettii koo obboleessa koo keessumsiiftaniittu Yesuusin akka ta'utti noo kiristaana waggaan manaati maal haasaa akkanaan hin jenne qabduu yeroo qooyitaasaa wajjin qabduu yeroo haasaasaa wajjin ያልደከምንበትን በረከት ያሳጭደናል። አሜን አሜን። ካኑ ይሜሲን ካኑ ይንቆታቲን ካኑ ይትንደፍኪን ሲያምሲሳ ዋቀዮ ዋቅኒ ጅራታ መቃንሳ ኡልፋቱ ከራለኬ ደርባይራ ሞል ገሌራ ኬሱም ሲፍቴታ ጅራ መነ ኬሰን ኬስ ዋቀዮ isatti jiraachuu isaa wajjin bara kana keessatti yemuuxin Kiristoosii wajjin wal namni naaf arguu miti namni naaf ilaaluufis miti namni naan ajajuufis miti tajaajilu keessatti namni naaf ilaaluufis miti gocha goon hundumaa keessatti namni naaf arguu miti barri isaa bara akkasii keessa jirra miti seriously dhugaadumaan ilma Waaqayyootti irratti maxxan. Stick to him. ያስመልጣል ያስመልጥሻል ጀላሲ ባሳ ማነኬ ጀላባሳ ቄኬ ጀላባሳ በዲብኒ ሲነርገቱ በዲብኒ ተሳ ዮምኒ በሜ ሞማይራ ሙጫን ጉቱን ሲቶነውሼ ሰድኖሻ ከደና ዋቀዮ Ruba gabasan dura la badi. Torbenu tidubattenu barsiiftetta. Maqaan kee Waaqarratti lafarratti bara baraan eebbifamu. Arrasin nufte kunoo nu barsiiftetta galanni siif haa ta'u. Bara hundumaa yaa Waaqayyo ulfinaan nama barbaadda. Yesuus eebbaan nama barbaadda. Eebbarratti eebba ulfinarratti ulfina. Aicha mana namaatii baafte hirrina mana namaatii baafte productive nama taasifta maqaa Yesuus Kiristoosin maseenummaan keenya haba warra tarii ijoollee qabna waa'ee ijoollee duwwaa miti Yesuus maseenummaa jireenya maseenummaa hafuuraa maqaa Yesuusin nurraa cabu warra maqaa Yesuusin nurraa kan cabe haa ta'u Waaqayyo Waaqa jiraata lannee dagaagnee misne fuula kee duratti ijarratti ija godhata Yesuus ilma Waaqayyo jireenya si gammachiisutti guddata akka deddeebinu fedha keef jaalala kee haa ta'u sagalee nutti dubbatame kanaan nu eebbisi sagaleen kun ija haa godhatu torbanarraa dubbii kee gara biraadhaan amma wal agarrutti roobii dhufus dubbii gara biraadhaan amma wal agarrutti ayyaanni kee araarri kee maqaa Yesuus Kiristoosiin nu haa tajaajilu bara keenya hundumaa sitti laanneerra maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan ol kaana.